Ayyiin kabajamtoonni hordoftoonni chaayinalii YouTube akkam jirtu annagaa godhaa galata waaqayyoo akkamiin YouTube irraa qarshiin argamuu akka danda'uu fi waa'ee YouTube wantoota tokko akkasumas akkamiin yeroo salphaa keessatti yookaan yeroo muraasa keessatti akka milkaa'uu dandeenyu kan wal barsiifnu ta'a jechuudha. Isinii jalqabaa amma xumura qophii kanaatti hordofan afeerraa kooti jalqabaa osoo gara qophii keenyatti yookaan immoo gara qophii isiniif qabadhe dhufeetti hin darbiniin dura YouTube chaanalii keenya faaraa warreen hin taatan subscribe godhaa akkasumas like gochuudhaan dhiirota keessanillee share godhaa qaqqabsiisaa isiniin jenna. Gara qophii keenyatti yoo dabarru YouTube maalidha kan jedhuun eegallu. Duraan dursa YouTube viidiyoowwan barbaadanii kallattumaan gara YouTube itti gaafa feetaa yookaan immoo upload gaafa isin gootanii YouTube akka viidiyichaan keessan ta'ee fi kan keessan hin taane adda baafatee yookaan check godhe jechuudha. Kallattumaan isiniif fe'aa jechuudha. Kana jechuun immoo yoo viidiyoo nama gallakkistan kallattumaan isinirratti qaba. Isinirratti qaban jedhu copyright isinitti kenna jechuudha. Copyright sana kennee isin otoo hin balleessin torban tokko yoo turtan yookaan guyyoota torbaaf yoo turtan gara copyright strike itti isin jalaa jijjiiraa jechuudha. Dura copyright claim isinitti kenna. Kanaafiyyuu isin maal gochuu qabdu akkuma copyright isinitti kenneetti viidiyoo san edit gochuu yookaan immoo irraa haquu hin dandeessanii jechuudha. Viidiyoo san YouTube irraa yoo haqxaniin ala copyright strike isinitti kennuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu wanti YouTube irratti isin gadhiistanii viidiyoon kamiyyuu maal ta'uu qaba, viidiyoo kan mataa keessanii kan ofii keessanii hojjettan ta'uu qaba jechuudha. YouTube irratti baay'ee milkaa'uudhaaf namoonni baay'ee isaanii hin dhamoo salphumatti immoo garuu milkaa'amuu hin danda'a jechuudha. Kana jechuun salphumatti milkaa'uudhaaf isin waa'ee qarshii yaaduu qabdu odoo hin taane viidiyoo gurra namootatti yookaan viidiyoo sammuu namootatti tolan viidiyoo baay'ee nama gammachiisanii fi baay'ee namoonni hin daawwatu yookaan akka malee inni jajama jettanii yaaddan tokko upload irratti gochuu qabdu jechuudha. Sin kallattumaan akka YouTube bantanii gara birrii yookaan gara qarshii yaaddu odoo hin taane hojii keessan hojii qulqullina qabu hojjechuu yaaduu qabdu jechuudha. Hojii keessan kana irratti viidiyoon keessan quality isaa ol ka'aa ta'uu qaba. Kana malees immoo viidiyoon keessan quality isaa ol ka'aa ta'uu malee immoo wanti biraa maalidha? Sagaleen isaallee qulqullina qabaachuudha qaba jechuudha. Kanaafiyyuu isin haala bareedaa ta'een viidiyoo keessan hojjettanii gara YouTube'itti yeroo gadhiistanii namoonni akkuma isiniif daawwatanii fi akkuma yeroo salphaa keessatti namoonni hedduun yookaan immoo namoonni akkuma dabalamsaan subscribe isiniif godhanii qarshiin isiniif hin kaffalamaa jechuudha. Qarshii argachuudhaaf subscribe hagamii nama barbaachisaa kan jettaniif qarshii argachuudhaaf subscribe 1000 isin barbaachisaa jechuudha. Aga subscribe tokko guuttanitti qarshiin illee argamu jechuudha. Subscribe 1000 guuttanii qofaadhaaf immoo qarshiin argattani. Subscribe 1000 guuttanii siyaatii yookaan immoo watch houriin isaa immoo 4000 ta'uu qaba jechuudha. Siyaatii isaa 4000 guunnanii kallattumaan gara qarshii argachuutti yookaan process isaatti darbuu hin dandeessu jechuudha. Kana qarshii argachuudhaaf wantoonni isin gochuu qabdan fuulduratti illee qabadhee akka dhufuu barbaadan nagaafachuu hin dandeessu erga kana guuttanii jechuudha. Jalqaba irratti erga isaan kana subscribe 1000 fi watch hourii yookaan siyaatiin isin ilaalamu 4000 akkuma guutanii gara qarshii nyaachuutti hin dabartu. Monetize isiniif hin godhamaa jechuudha. Isiniif gala jedhee tana yaadatti jira. Kanarra YouTube irratti milkaa'uudhaaf wanti isin gochuu qabdan tokkoffaa irratti akkuma isinitti hime viidiyoo namaa yookaan immoo viidiyoo nama tokko YouTube irraa fuutanii gallakkistu taanan isin irratti hin qabachuudha. YouTube'n ofuma isaadhaaf kan inni nama irratti qabu namatu taa'ee geetoo nama irratti qabu doon taane YouTube'n matuma isaatiin iyyuu bireenii waan qabuu fi ofiisaatii nama irratti qabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu YouTube irratti viidiyoo nama tokko illee fe'uun danda'amuu dhorkaadhaas jechuudha. Kanataansii akka viidiyoon keessan isiniif ilaalamu wanti isin gochuu qabdanii namoota baay'eedhaan akka isin ilaalamu yoo barbaadan jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan viidiyoo keessan erga viidiyoo quality qabu sagalee bareedaa fi haala bareedaa waraabamee erga hojjettanii booda tambinaalii bareedaa illee hojjechuu qabdu jechuudha. Tambinaalii bareedaa hojjettan tambinaalii jechuun viidiyoo keessan gubbaa isaa irratti kan bahee taa'u sana jechuudha. Suurota babbareedoo ija namaa hawwatan yookaan qalbii namaa fuudhan hojjetuu danda'uudha qabdanii jechuudha. Isaan hojjenne taanaan namoonni baay'isanii wanta gaarii isin hojjettan illee akka waan hin taane wayitti tuffatanii waan bira darbanii fi waan motivate nama godhu tokko hojjechuu qabdanii. Isa erga hojjettanii booda YouTube studio keessan keessa seentanii too irratti tambinaalii hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Tambinaalii akka itti irratti hojjetanis yoo barbaadaniif namoonni baay'isanii hin beeku jedhee yaadaa hin beekta yoo ta'e komentii jalatti naaf barreessitu jechuudha. Tambinaalii isaa hin hojjetanii haala sanaatiin isiniif hin godhaa.
Walumaa galatti qophiin irra isiniif qabadhee dhufee maal irratti hundaa'a kan jettaniif YouTube'n maalidha kan jedhudha. YouTube'n akkuma nama isinitti hime kanadha, wantoota kana hunda isaanii of keessatti qabataa jechuudha. Kaffaltiin inni si kaffalmoo isaa dhufa yoo jettanii beeksisa dhaabbataalee gurguddaa adda addaa addunyaarra jirantu beeksisa inni isaaniif beeksiseerraa isaan immoo qarshiin biliyoonaan lakkaa'amu isaanirraa argatu jechuudha. Isaanirraa immoo argatanii sheerii immoo godhu ati gaaf tokko viidiyoo akka daawwatamuuf gara YouTube'itti nama tokko waamti jechuun isaan immoo qarshii isaaniif kaffalamu sun dabalameera jechuudha. Beeksisa wayiin beeksisu agartanii toote haala sanaatiin isaan immoo gara biraatti argatudha malee qarshii isaa dhufa kan jettan kan abbaa qabeenya adda addaa irraa kan jechuudha kan inni dhufu abbaa qabeenya adda addaa irraa kan inni argamu jechuudha. Kanaafiyyuu YouTube yoo jettanii haala salphaa ta'een qarshii argachuutii hin dandeessu jechuudha. Haala view keessaniitii fi subscribers akkasumas wacha horii keessanii irratti ilaallameet ji'aan isiniif hin kaffalama. Ji'aan yoo xiqqaate yuuroo 70 ol hojjechuu qabda jechuudha erga monetize godhanii booda. Isa booda kallattumaan akaawuntii kee dura gaafa monetize gootu akaawuntii kee guutaa akaawuntii kee kanarratti siif hin gala jechuudha. Hayyeen kabajamtoonni hordoftoonni chaanelii YouTube amma hammaatti yookaan jalqaba amma xumura qophii kanaatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Amma qophii biraa walitti deebinutti galatoomaa. Yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessuun hin dagatinaa isiniin jedha. Oraa bulaa.